maaltu miira keessa na galchaana kan muka nan naqe mukatti naqa maaltu miira keessa na galcha ani harmallaan bakka oltu bakka bultu hin beenne maal miira keessa na galchiti sijjamira na dhaltu waanaan jettu namni waanaan jedhu nama ruubii hiyyan deebine nama ruubii hiyyan deebine jechuudha nama jireenyi isaatiif alalli isaatiif alara ta'e jireenyi isaa salbaaja ta'e jechuudha salbaajii bituu malee salbaaja naannessuu malee alarra deemee laqamii malee akka dhaltu guyyaa takka mana keessa gajjiraatee hin beenne anaan waanaan jedha namni waanaan jedhu sijjamira kan nama daallee waanaan jedha kan nama daalu gaafa ta'e keessa jedhee kun guyyaa takka waanaan jedhee hin beeku feestaalatu waanaan jedha ana agareen bichaan jechuudha. Alala qofa waanaan jedha ana. Arrabduun distii woxii hoteela irraa mara waanaan jedha namni waanaan jedha. Obsa nama fidachiisanii bara wallaahi. Obsan akkasuma dhiisee ati nyaattee kan kee tokko nyaattee hin quufte. Akki dubbannu osoo jiru akki jedhan osoo jiru akka dubbannu wallaallee bishaan xafaan nu guuteessanii wallaahi akka dubbannu wallaallee haalii aga welcome bishaan xafaan nu guute jedhu. Ani ni beeka amma ajandaa na barbaadaniif tana nagarii narra barbaadaniif tana ani ni beeka amma waan dubbii tan waan na barbaadaa jiraniif ani ni beeka waan na barbaadaa waan narra soqaadhaniif waan narra goroggoraadhaniif ani ni beeka an duriyyee barandaa bultu barandaarra deemtuu miti duriyyee barandaa bultu barandaarra deemtuu miti ammoo baranda bultu barandaarra deemtuun anaan waan jettu never ever anaan waan jettu homaana godhu ana namni waanaan jettan homaana godhuu hin dandeessan osoo jechi keessan ka bifa nama jijjiiruuti osoo jechi keessan ka dachiitan irraa nama balleessuuti aslii balleessitanii bar osoo jechi keessan ka waa nama godhuuti hawwii waa gootanii bar namni taadaa jara waan goone annama akka jaraatiin rabbiin na uume kana maan na godhuu dandeessa meena hima maan na godhuu dandeettan salbaajiin marti maan na godhuu dandeessan ummata rabbiin fiizikaala gubbaa rabichaa tolchee gadhiise jireenyi keessan salbaaja qofa ta'e maan na godhuu dandeessan anname wanni na godhuu dandeessan maal inni jetteedhaan waan na duuba haasayan waan na duuba xinizizan waan na duuba nagarii barbaadan rabbiin fideetiin akka tasaatitti afaan isaan baasa waan guddaa waarii haasawu ijoollee waaree haasofti jette oromoon waan halkan jechuudha shanaafataa viidiyoo koolina of goroggoraa haasayan guyyaa asirra bayanii qaaqanii jechuudha asirra bayanii rabbi afaanii isaan baase yoo ta'e abbaa fedhe yoo ta'e namni daangannatti tare muka nyaata. An akka jedhan san mana sharriitiif mana zinaatiif mana haraamaa beekuu miti mana shiroo irraa bitatanii nyaatan hin beeku anin wallaahi biyya abbaa kiyyaa keessatti tuttuyyuu mana shiroo irraa nyaatan hin beeku biyya abbaa kiyyaa keessatti koyeetiin keessa waggaa meeqa taa'e koyeetiin keessa waggaa 8 taa'e waggaa 9 taa'e koyeetiin keessa mana shiroo irraa nyaatan hin beeku mana haraamaa mana zinaati dalagani mana qoricha namaan ajjeesan irraa bitatanii miti mana shiroo irraa nyaatan hin beeku jechuudha falfalli waan ufii beekan anat deebisan sharrii waan ufii beekan anat deebisan hamtuu waan ufii beekan anat deebisan ammas biyya kana keessattis hin beeku wallaahi waan ufii beekan nat deebisan malee ammas biyya kana keessattis hin beeku hamtuu san sharrii san ammas hin beeku biyya kana keessatti rabbillee natti arga namni illee na beeka jechuudha takka hoteela irra deemee hin beeku ani ta bunnaa beeti bultuuf ta hoteela bultu ammoo anaan waa jechuu hin dandeessu ta barandaa bultu ammoo anaan waa jechuu hin dandeessu
dubbita nama qoosaa kan amma waan fedaniif kan akkas gochuu dandeenyu haadha faaxeetitu akkas nu godha jechaadhaafi dubbita na wanni fedaniif kan sila akkas ta'uu dandeenyu kan sila akkas godhachuu dandeenyu haadha faaxeetitu iyyuu dubbii teenna tana nu jala akkas godhee maaliyyoon kenna kun akkana ta'ee hudduun teennaaf jiruun teenna addaan diigamte jechuuf na tuttuqanan kanaaf na tuttuqan waan haadha fuudhanii fardii wallaalu anzarii hayyuuti lafa jalatti waa beeka tanaan jedhanii miti tanaan jechuuf taanuu beekaanin in salamtan hundi keessaniiyyuu eenyu nan bulchitan eenyu nan gulchi wallaahi rabbiin dhabama na haa godhu ilaa rabbiin lubbuu na uume tana na keessaa fuudhutti eenyuuf hin salaatu na tuttan taanaan abbaan fedha taanaan wallaahi ana gaafa na tuqan ila gaafa na tuqanii maraattuu cinaan fayyaa hin qabne lafa ka'ee nama tuqu daandii kana jechuudha ila karaa lafatti irra deeman kanaan lafa ka'ee nama tuqu asliin yoo qara nan beenne haadha seenaa yoo qara nan beenne hamma bira dhufee jedhe na beekan hanga bira dhufee bira seenatti na beekan gaafadhaa mubaarakiinis gaafadhaa reedi hanga bira dhufee harka isaaniiti nyaadhee dhugetti na beekan sharrii namaan qabu hammeenya namaan qabu aarii takkitti daqiiqaa 5 ni qaba aarii takkitti daqiiqaa 5 ta waan balleessee waan dhiifne hin beenne ni qaba haala balazaa naman tuqu nama dhu isiin jette naan hin jedhan wallaahi dubbii tana hin dhiisu dubbiin tun caba lafee taate jedhe weellisaan ani hin dhiisu naa gaafadhaa naa baasa nagarii narra barbaadan nagarii narra soqanii miti usuu waliin kolfu foon kiyya lafeeti jedhee usuu waliin kolfu usuu waliin haasa usuu waliin taphadhu nagarii narra barbaadanii miti nagarii isaan narra barbaadan ammoo akka seeraan toluufitti haasa'an wanni asirraa naan jedhamu kanaan alaa haaromni dhufu hin jiru dullattis naan jedhameera shaarmuxas naan jedhameera shalles naan jedhameera dhaltee baateertis naan jedhamee jira wanni naan hin jedhamne hin jiru zariin qabdu abbaan qabdu haadhan qabdus naan jedhameera bultii namaa keessa galtee diiddis naan jedhamee jira taharaqee dhuddus ta'eera tafa waan naan jettu hin qabdii jedhee yaa'undi yaadu hin jiru kana booda meebi akkas naan jedhinnu jedhee wanni of sodaadhu tokko hin jiru waan namaan jedhamee nama arrabamu na arrabsaa turtaniirtanii jechuudha naan jedhaa turtaniirtanii jechuudha arraba keessaniif jecha keessaniif ammoo never give up yeroo kaminuu bakka hin kennu jechuudha yeroo kaminuu gurratti hin dhaga'u hin qabu gurra akkas naan jedhanii jedhu hin qabu na tuqan taanaan aniin maraattuu cinaa takkaan fayyaa cinaa takkaan madaati maraattuu cinaa takkaan fayyaa qabdu cinaa takkaan madaa qabdu jechuudha kanaaf ammallee taanaan arsoomatu na obsisiisa arsoomatu na cadhisiisiisa arsoomatu na qaba argitaniila arsoomatu na cadhisiisiisa arsoomatu na qaba harkaa na qaba ammallee taanaan intalatti qacha labiisan mandara labiisan naa gaafadhaa dubbii kana naa gaafadhaa ila asmaarii uteelarraasan naa gaafadhaa ammallee dhugaatiyya ni baasti taanaan dhuftee baafti dhugaatiyya ni baafti taanaan wallaahi rabbiin hiree waa hedduu eeggachuu deema anin dhalee ilmoo godhachuu deema jireenya biyya biroo hawwa hamilee hedduuf keessaa qaba kaayyoof karoora hedduuf keessaa qaba 0.1 hagattii tana yoo hammeenya isii qabaadhe yoo sharrummaa isii qabaadhe rabbiin balaa bakakkaa hin taane natti haa buusu hinaaffaa isii takkallee yoo qabaadhe rabbiin balaan seene natti haa buusu tasuma isiin hinaafu rabbiin bultii isii jiruu isii rabbiin isii haa finjeessu wallahi ani sittiin hinaafu gin isii keessa dhaabatee isii keessa qoroxxomee isii keessa nyaate shiroo mana uteelaa gaafadhaa naa baasaa isii keessa dhaabate woxiin argitanii isii keessa dhaabate sanni anammoo itti hima haasa'uudhaaf dubbachuutu iyyuu na ulfaata jechuun na ulfaata jechuutu natti ulfaata dhaltuun arsii akkas wal gooteedhani anadha yoo waa jedheen boru kabiroo hagas lama jedhaani amaarri nu keessa afaan oromoo baratellee waa jedhaani anammoo isiidhaan waa jechuu hin fedhu waa dubbachuu hin fedhu naafuudha naa gaafadhaa oromoo an harargeedhan jedhu an kallattii hundatti dhugaan tiyya akka baatu fedhaan kallattii hundatti dhugaan tiyya akka baatu fedhaan harargeedhan jedhu oromoo arsiidhan jedhu baaleen jedhu jimma jedhu wallan jedhu wallaggan jedhu oromoon kutaa 10 takka asmaarii tana gaafadhaati irraa naa baasa asmaarii tana gaafadhaa joortuu tana gaafadhaati irraa naa baasa naa gaafadhaa irraa naa fuudha
dhugaa qofa barbaada. Bitaan kolis dhugaa qofa barbaada. Asliin kolfin jala kana deemte uduu waasiin jedhaniiti usuu mataa kan keetiin jechi kun jedhameeti ni beektaatis ofirra beekta argite. Ila asli ila dhageeffadhu dhiifama narraa ta'e. Hin kolfin jala kana teette. Usuu waasiin jedhame bakka kiyya buu ilaali. Usuu waasiin jedhame ofirra beekta. Tuqaa ofirratti hin dandeessu jechuudha. Ofirratti hin dandeessu. Namni kamiinuyyuu waan ofirratti hin dandeenye nama irratti hin jaalatina. Waan ofirratti hin dandeenye waan ofirratti jibbitan nama hin jaalatina. Angabbaa'ee batata akkasii jedhee asirraa jechuudha akka kuun gurra na qabatu akka kuun viidiyoo waraabbatu jechuu ni danda'a. Gin an boru ija maaliin Oromoo afoo dhaabbadhatu nan nagaddisiisaaraan. Ija maaliin ummata kana afoo boru ol bahee dhalaa dhiira afoo dhaabbadhatu nagaddisiisaa jira. Qarallee saree fi diqqotu waan namaan jedhu. Saree fi diqqotu waan namaan jedhu. Bakka bultu bakka ooltuun beeknetu waan namaan jedha qarallee. Namni kabajjaa qabu tokko waan namaan jedhu hin jiru. Mee nama kabajjaa qabu nama seeftii ofii beeku nama bakka oolee bakka bulee bakka dhaabatu beeku nama waan namaan jedhu argitaniif tani asirratti hin jiru gar. Laqaa qaamitu waan namaan jedha jechuudha. Arraabduun distii waxiyyoon nootitu waan namaan jedha. Ala bultuun anaan maal jettee ana afaan kamiin waa jetti ala bultuun afaan kamiin waa naan jetti rabbi jedha. Wallaahi ala bultuun afaan kamiin waa naan jetti ana ba'allah. Arraba isin asirran namni arrabsu bar na gaddisiiseen beeku guyyaa takka yoo na kofalchiise malee. Wallaahi. Ammas taanaan naa gaafadha. Hadha hagana dubbadhe boru hagana lama dubbadha. Wallaahi waan biyya kana na fide maqaa hedduu naa moggaasise malee gaafadhame. Yoom guyyaa takka gabbaatee ijaan si arginaa haadha faate osoo jedhani. Yoom guyyaa takka gabbaatee ijaan si argina haadha faate osoo jedhan biyya biraa gale koyeeti. Wallaahi. Yoom guyyaa takka gabbaatee ijaan si arginaa osoo naan jedhan biraa gale ijoollee koyeeti. Billaatte lamuxxeen barandaa jala deemaatiin tirraa fi wannoo maan na barbaadan jedhee bar. Araba Allah salbaajiidhaan osoo ka madaalamuuti namni wallaahi billaahi namni odoo salbaajiidhaan ka madaalamuuti nama hedduutu bar meedikaala darbaa bar. Wallaahi namni odoo salbaajiidhaan meedikaala ka darbuuti nama hedduutu salbaajiidhaan meedikaala darbaa bar. Wallaahi nama hedduutu salbaajiidhaan meedikaala darbu odoo namni salbaajiidhaa fi akkana goggodhachuun kan meedikaala nama dabarsuuf kan namummaa namaa fidu taateeti qaata namni meedikaala darbaa bar. Qaata. Akkana goggodhachuun kun akkana tatta'uun kun akkana goggodhachuun kun osoo ka waa namaa godhu ta'e nama hedduutu lotorii jaamiti biyya duroomsee Itoophiyaa maqaa waamsisa. Ilmi namaa jechuun mana keessa intala jechuun ebelu dhaltuudha jechuun qaama saalaa dubartii qabattee gatteettee fincaanoo osoo hin taane mana keessa yoo dubartii taate jireenyi kan kee jireenya dubartii yoo ta'e. Nama guddaadhaati si jaalanna
والله تلقى ربي أنا ما شجرة ربيتها وثونا ما بقى إيمانك أبو تاده وين كيكون نوع موجزة أتي نما ما نسيري بكوميتي نما ما نياتا تو بك سيري تيمتي نما ما نياتا تو بين دوغا I know كان اللي سيرجع رب اللي رجع سو كان يا حبيبي يا روحي mana Sudan illee hin agarre Sudan jira mana biyya kana hin jiru Masriidha. Waan kana osoo akkanumatti si sababan godhatini tasa amma jarri kun girgirri fiqirii simmeetaawii haarawa keessa jiru yoo tasawwalolan achitti deemaniitiin achitti wal bocolan malee haadha faatee bocolanii achitti deemanii garasitti izaa jedhanii achitti wal bocoluu danda'an akka barbaadanitti malee dhufanii haadha faatee ajandaa godhachuuf haadha faatee sababaa godhachuuf ija sababaa qabdu handaarri dha'e ijaamse sababaa godha bar wallaahi billaahi haati faatee mana Suudaanii oolti jedhanii jette nama eega wallaahi billahi namni tokko muslima ta'e ilma muslima ta'e wallaahi billahi daratti jedhaadhe hin jedhu nama kuma lama wayitu si jala jira nama kuma tokko 800 na jala jira namoota kanarratti wallaahi billahi mana atifaate mana Suudaanii oolti jedhanii jette mana Suudaanii ani Suudaanii miti mana Oromoo biyya tanaa keessaa mana asliiti mana Mubaarakiiti kan beeku jechuudha mana nama tokko hin beeku mana Abdii Muktaaritu karaan karamiin baasaa hin beekan argitanii mana isaanii beekaa jechuudha maaliif sunu gaafa biyya kana dhufu akka obboleetti ufiitti dhaabatanii na simataniitiin mana isaaniitti gale waan kana beeka malee eessa hin beeku karaa gubbaan argan haadha faatee wayii bira dabarfadde achi wanni nama takka ka beeku hin qabanin intalti tun eessaa fiddee wallaahi billaa isii mana Suudaanii oolti jedhan jettee haasofte koy argite eessa haasofte meedhe bara istifideetini Dubaayitti barandaa oolta Dubaayitti barandaa bulta Suudaanii jala bulta jedhan jedheni maal jettime argite Dubaayitti barandaa bulta Suudaanii jala bulta ati kana daladda jedhani suu jedheni maal jechuu heddiisiin na dhagaye bakka ammaara waatee dhagayetti na dhagaye wallahi na dhagaye ila isilleen Suudaan jirti ati al jirta ati nama kophaa kee jiraatu intala durbaati isiin abbaa manaa qabdi akka dhagarretti ka miidiyaa irratti walumaan dhageenne itti sirraa himna sirraa haa dhoggatu abbaa manaa isillee biyya kana jira yoo barbaachisaa ta'e qaamalleen sii gaafannaa jaartii ta'e nurraa qabadhu jennaani jaartii namaati walumaan miidiyaa irratti arginee mire kanaafi amma ati osoo nama guddaa taatee obsiteetuma siin jecha jarri kun ebaluu sababaa keetti akkana hin ta'inii dirin yoo irraa guddattee dhirtee akka tuubaantu waan duraan siin jedhiniin ala wanti siin jedhan hin jiru mana Suudaanitti miti yoo fedhan inshaallah reeffa fir'aawna bira ooltillee siin haa jedhani waan fedhan haa jedhaniiti dhiisi beqa ni tuffadhu bira ta'e maal jettan bar ana kan ani yookaan gaafii natti ta'e caalii Oromoo nama jala jiru nama meeqatti gaafii ta'e sitti fakkaata. Ana gaafii ta'e caalii bar anuu isiidhaan hin jenne baran asmaarii hoteelarraa tanaan anuu isiidhaan waan jenne baran. Ani yoo makka isii hoteelarra joore rabbii jedhaati. Isiidhaan hin jenne ati Suudaanii Baangaalii maalii yoo kanneen isaantu beeka malee ani maalitti beekan warra hoteelarra jooree tirii arraabaaf distii arraabutu beekan maal beekan. Bakka ati amma tuffadhu bira ta'e anatti kadhataa jiran arfatti dhiisi na hin jedhu to'achu yoo isaan deebi'anii kumaa mangistii thank you yoo isaan itti deebi'an amma takkaa tana dhiisi hamzatti ana itti dawwala itti obboleeso jaartii ta'e mucayyoo irraa qabadhu digale kunoo akkana jedhaanii jirti qabadhu fedhu namni haa jedhuun fedhu ofirraa kaaftee jettu dhimma isiiti. Ani atille obboleettiti yaashittilee obboleettiti yaamsallee obboleettiti yaa. Isin majjette qoy asli jedhaan galatoome ulfaadhu namni nama itti aanuu fi nama onna jedhu waa jedha. Isima albaate tana eessaa fuutee eessaa nyaattee kan nyaatte qaama albaate kana eessaa nyaattee maan jedhinaan. Inni agarre kaallaa biratti si arginaan dhufe malee gizee isin qoosa guyyaa waliin jettan giraandi mooliin jira dhagaa ture gizee isin waliin jettan. Gasi mootu hin agarre osoma si waliin taphataa isin jedhatu neetworkiin si qabee si baase hin agarre saniin ala isin waliin agarre walitti hin dhufu. Bakka jaartii abdii kumee keessatti godhite anda keenya kiyyaafuu sodaannee jiru.
maaliif yoo jedheer gurbicha jaaladhee jiru yookaan asin naa fide yookaan malta ani miti balla wallahi waa sagaltama jechuu ni danda'an wallahi waa sagaltama jechuu ni danda'a qulaalla'amtuu tana jechuudha qulaalla'amtuu akka waxii ibidda irratti affeelamee tana waa sagaltama jechuu ni danda'a jechuudha qullee taamii tana jechuudha anaaf maal godhu sababaana godhatanii jedhee bara ani gurbicharraa dhimma qaba anin ammee gurbicharraa dhimma ni beektan asli rabbumaa jedhi atini anaa fi hamzaa jidduu walit dhufeenniif walirraa fageenni akkama ka jiru ni beekta atin ji'a tokkoo fi bulii meeqa mana kan kee taa'aa tureani isin kaleessatti dabalamte gurbicha kana hamzaarra nu qixaatte yeroo isin maalati dheengatte mucaa mana kana jiru ka'ii baadhadhu maalii godhi lukadhi jedhaan jirtu yoo ansi qaxxa'u haadha seenaa akkana godhe haadha seenaati akkana godhedhaan jiru kun qixaati namni fanii haa ta'u malee ani hamzaa fi siirraa dhimmi han qabu ka maaliiti sisi qixaataan jiru haadha seenaati ka idistimii jedhaan jiru kun fanii wal godhuudhaaf asirra fanii ta'uun kolfuudhaaf malee namni qixaatiin lubbuu wal baase eenyutu jira osoo kan lubbuu wal baasanitti mubaarakii fi idiristu lubbuu wal baasa kan barbadee wal dibachiisaa barbadee wal baasan. Ammayyi kana faniidhaaf waan jedhee qaxxaa wal qaxxaana malee dhimmi biraa kan irra tokko hin jiru. Adabaate. Mucattii fi gaafa. Ashitti illee hiriyyaa teennaa obboleettii teennaa hamzalee obboleessa kennaa. Atillee waa hunda kenna beektaa? Si gaafannaa. Namni bara isin laalullee beerri hamzarratti wal fixxe beerri artii hamzarra wal fixxe nuun jedha. Kanaatti gaara wallahi basni kabbiin dukkana kana naan bariisisin tokkoffaa kan wal fuudhuu deemnu isin ajandaa fiddee addaan nu baaste naan jedhinnu. Lammaffaa amma isarra wal fixaatti naan jedhinnu maqaan kenna kanaaf jecha badinnaa jechaadhaafi wallahi ufuutu baara usuu argu osoo dhagu beekaa ufuutu baara wallahi kanaaf qabaa jiraani madaa kiyya naa dubbatte itti fuufi. Amma ina tokkoffaa kabaadha ilaalu beerri arsii hamzarratti wal fixxee jedha akka jedha. Lammaffaa mootuu waan atii fi hamza waasi jidduu jiraatteetiin hinaabtanii wal fixxan fakkaata. Sadaffaa mootuu ina dubbii kana xiinxala lama jaalalummaan jaraa kunillee dhume si sababattee hafuufa taakkoo galchuun mala beektaa. Ayittaa waqimikko. Si badduu godhanii wal dhiisuufaa yoo barbaadan nama kaa yaaduu qabda bar. Ati intala sababaan ta'ini jarri kun yoo wal jaalatallee akkuma wal jaalate walitti haa dhufu yoo wal dhiisallee si maadhala wal haa dhiisu maaluma godhaa maqaan bakka hundatti keessa si gonnoo sooqidda si godhatanii miti. Nagar naqashtayu tuffadhuu dhiisi isa wantichaa immoo bakki siin dhageette anuu sii gaafadha. Ashitti yoo hamzaan gaafatu didayyu ashitti sii gaafadha. Miseenjarii walitti qabna. TikTok irrallee hindi duna jalaa hin dubbatti. Yookiin immoo isi laabirii jiru gasira ta'e yookiin kootu jedhanii bilesi laabirii jiru ergee sii gaafata. Isa girgirrii marsiiwitti walii deebisu akkaatillee aartee deebiftuuf kanaa miti. Wanni isiin jetteen kun yookiin namumaa isi jara kana diiguu barbaadutu jedhaan ta'a. Takki namuma jara kana hamzaa faashitti diiguu barbaadu jedhaan ta'a. Takki immootu jaalaluma jaraattu dhumatee si sababaa godhattee addaan bayuuf tayan ayittaa waqim yeesam intinno fikiriin zabana kana torbaanuu ga'u ka jaraa maashaallah guyyaa kudhan ga'e bubbulee. Kanaaf namni bara ilaalu immootu amma akkatti nadhoon arsii hamzarratti wal fixxe faa isinin jedha akka hedduutti hiikkata namni garuma isaa dhufetti hiikkata waan kana tuffadhu dhiisi ani isinumaaf yaadetti walla keessattuu simaaf haashitti maqama keessaniif yaadetti wallahi. Ambar kanaaf bar wallahi ani wanni yeroo isin geemi waliin taphannullee waliin kolfee waliin taphadhuufi namni kun fidee an guyyaa meeqa guyyaa muraasa wayiitii fi onlaayinii irraa bade ijoolleen keessumaa wayii gatiin irra jiranii jecha onlaayinii irraa bade jennaan miiseejjiin tiktokii seenuu na dhoogge amshirsitti dhagayamini qabe wallahi liqii isaatiif osoo inni isii asin fidatin fuudhii maalii koomentiin xafu na godhe wallahi guyyaa onlaayinii irraa bade jennaan bilbilanii silkii ka miiseenjii qabu miiseenjariin funna ta'e tiktokiin funna ta'e sitti dhagayamini haa fuudhuu dhiisii maal haa ta'uu dhiisii isii an kana maal godhee dabarfadhee bira lufe ammas akkuma asliin jedhe wanni cadhisaa jiruuf way haada cituu ga'e natti maxxansan ta'a way yookaa maqaa kennaafuu dhaltuun isarra wal fixxe ta'a anis akkuma isiniin jedhe wallahi fuulduree rabbii haa dhaban fuulduree rabbii tabaruutiin naa calamiisii haa dhaban hamzaan abbaa ilmootiyyaa ta'e ashitti osoo fuudhe isaaf taateeti ani ittiin gammada malee ittiin gaddu